Nageenya karaa isiniif ayyaatu bakka isin jirtanitti hordoftoota YouTube chaanaalii kiyya akkasumas warroonni subscribe hin goone subscribe gochuudha akka maatii kiyya taatan kabajaan isin gaafadha subscribe gochuudha osoo hin ta'in all notification yookaan mallattoo bilbilaasan tuquun irraanfatinaa jechuudha maaliidhaaf akkuma yeroodhaan barumsa kiyya galakkisu akka dafee isin bira gahuuf jechuudha. Barumsiin har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe maalidha dhiira biridhaf jecha sitti dhiyaate akkamiti beektaa yookiin akkamiti gargar baafachuu dandeessaa jechuudha dhiira birri keetiif jecha sitti dhiyaate karaa 10 beekuu dandeessa isaanis yeroo amma kana jechuudha kan beekamu dhugaa dubbatame parsantii 80 kan ta'u dhiira birri barbaadu shamarra akkanaati isin jirti dhiira bichaa osoo hin ta'in har'a mooyyuu dhiirri isinitti hima jechuudha parsantii 80 dhiira jechuudha biridhaf jecha kasitti dhiyaatu yookiin faayidaa isaatiif jecha birri bichaas osoo hin ta'in birri bichaa osoo hin ta'in jechuudha fedhii fooniitiifis kan barbaadu si barbaadu hin jira jechuudha kanaaf 100% yookiin 50% dha kan ta'u jaalalaaf dhiirri nama barbaadu hin jiru jechuudha kanaafiyyuu ati osoo ittiin seenin dursa maal gochuu qabda bakka inni yeroo sitti dhiyaatu san karaa adda addaatiin sitti dhiyaachuu danda'a jaalalsi qabsiisuu danda'a jechuudha kanaafiyyuu ati garamiin akkamitti akka adda baafattu yookiin osoo keessa seenin akka adda baafattu yookiin mallattoo akkamii yoo sitti agarsiise adda baafattee nama kanarraa adda baatu yookiin irraa gargar baatu sitti hima jechuudha tokkoffaan hanga baastu yookiin galii ati argattu yookiin hanga ati baastu jechi'aan sirriitti keessa bu'uudhaan beekuu barbaadaa si gaafata nama kaafaltuuf si yoo jiraate jechuudha si gaafata meeshaa manaatis ta'e waan adda addaa yoo bittu ta'e gatii isaa si gaafata meeqaan bittee siin jedha akka ofiisaatii baasu gatii kuni baay'ee guddaadha maana jedhee akkasumas haala sanii galii ati argattuu fi waciitii baastu si gaafata beekuu barbaada jechuudha namni kun lammaffaan immoo namni dhiirri biridhaf jecha sitti dhiyaate maal godha lammaffaan rakkoo birri isaa irra deddeebi'ee sitti hima kana rakkadhee akkana ta'e siin jedhu birri hin qabu jedhu directly jechuudha birri hin qabu siin jedhu akka qaldii fakkeessee jechuudha akkasitti akka inni hiyyeessa ta'e sitti fakkeessa jechuudha sitti hima si hubachiisa inni immoo namni kun beekaa harka qallee yookiin naamna jettee jaalallu qabaan qabduuf birri kee fuutee hin kennita yookiin xiqqoo hin gargaarte jechuudha. Sadaffaa immoo dhiirri biridhaf jecha sitti dhiyaate maal godha wantoota gatiin isaa mi'aa ta'e filata jechuudha. Egaa walitti dhuftanii waliin jiraachuu yookiin jaalala keessa seentanii wantoota meeshaa taanan kafana taanan jechuudha mana bashannanaa taanan mana nyaataa taanan jechuudha wanta gatiin isaa filatamaa ta'e yookiin mana nyaatas taanan boota bakka gatiin isaa baay'ee mi'aa ta'e gatiin isaa baay'ee guddii ta'e filata jechuudha waciin ishiin baastu kan isaa waan hin taaneef boota baay'ee guddii ta'e si deemsisaa yookiin akka achi deemtu si goosisa jechuudha ati waan bakka jaalala qabduuf ishi jettee wajjin deemta birri kee achitti baasuu ni dandeessa jechuudha osoo garuu jaalala dhugaasii qabaate bakka waanuma bakkuma argamutti hanga boota tokkotti galtutti yookiin karoora tokko qabatanitti wanta guddaa si baasisuuf hin deemu jechuudha. Arafaffaan immoo yoo dhiirri biridhaf jecha sitti dhiyaate maalidha seenaa isa darbe yookiin jaalala isa dura waan gooteef yookiin waan qabdu sitti hima jechuudha hanga ishiin jaalattu boota bashannanaa nageessiti kennaa adda addaa naaf kenniti siin jedhe jechuudha sitti fakkeessa akkasuma godhee waan dhufeet atis mucaan kun akkamitti yeroo duraatis akkana osoo gootuuf akkanatti gatii deem'aana hoo jettee shakkuu qabda jechuudha kana yoonni sitti seenaa yookiin gooddanyaatii akkana naa goote akkana waliin taane akkanatti wal jaalanna mana hojjette akkamitti ishirraa adda bahee jettee yaaduu qabda jechuudha egaa si jaalatee jechuudha yookiin atis egeessa jaalatte seenaa kee yookiin jaalallee kee duraanii wajjin waan dabarsite itti hin qabdu gaafachuus hin qabdu sis gaafatuu hin qabdu jechuudha waa'ee keechanii malee jechuudha waa'ee keechanii malee waa'ee
hiriyyaa ta'e duraanii itti himuu qabdu jechuudha. Inni immoo yoo sitti hime jechuudha. Ofuma isaati lafaa ka'ee yoo sitti hime atis shakkitee yookiin namni kun akkam jettee irratti beekuu dandeessa jechuudha. Shanaffaa immoo jechuudha. Namoota biraa akka qarqaartu hin barbaadu warra kee taanaan. Hiriyoota kee taanaan warroota harka qalleeyyii taanaan jechuudha. Akka qarqaartu inumaayyuu siin eeyyamu jechuudha. Namni kun maaliidhaaf birriin ati isaaniif kennitu sun isaan boota nyaataa deemuudhaaf yookiin boota adda addaa yookiin wanti tokko yookiin daafjaa nama mucaa kana jechuudha. Garuu yoo harka qalleeyyii kana taanaan liqaas taanaan namni tokko si kadhatee ati na liqeessaaf akkana namni kun na kadhate warra keetiif yoo akkana nan kennaaf yoo jette ishii siin jedhu jechuudha. Akka birrii isaa ta'e jechuudha ishii siin jedhu maalaaf yoo ati birrii kana fuutee kenniteef waan isarraa hir'atuuf jecha isaaf ishiin jedhu jechuudha. Baay'ee tokko aaraa illolaa ishiin jedhu jechuudha. Maal isaan hojjetanii argatanii ati akkanatti gubattee hojjettee argatte maaliif ati yeroo hunda akkanatti kennitaaf jedhee bakka akkuma akka godhee ishii siin jedhu akkati kennitu eeyyamamaa miti jechuudha. Namni kun torbaffaa irratti immoo birrii keetiif jecha sitti dhiyaate maalidha? Ati akka hojjettu malee jechuudha. Ati akka hojjettu malee akka haara fudhattu siin barbaadu. Hin barbaadu bakka amma fakkeenyaaf boota bashannanaa deema yookiin warra kiyyan gaafadhaa yeroo akkanaatiif jihaadha. Akkanaatiif hojii kan addaan kutuun qaba jettee yoo isaan mari'atte jechuudha. Xiqqoo hojjedhu siin jedha jechuudha. Xiqqoo hojjedhu siin jedha. Yookiin ati immoo hojiin kun na sooree dhiisuun qaba bakka yookiin dadhabeen jira dhiisuun qaba. Yoo akka tasaa biyya alaatillee jiraatte jechuudha. Hojii kana dhiisuun qaba irratti fudhachuun qaba yookiin naan galaa yoo jette xiqqoo hojjedhu siin jedha. Maaliif birri sun irraa ejjete jechuudha. Waan hundaayyuu birri keetiin waan jiraachaa jiruuf akkaati teessu siin barbaadu jechuudha. Namni kun inumaayyuu siin barbaadu akkati boota biraatis yookiin bashannanaaf ta'e hojii kana dhiistee hojii kan addaan kuttu siif eeyyamu jechuudha. Si jajjabeessa jechuudha. Akka hojjettuuf si jajjabeessa jechuudha. Sadeetaffaa immoo dhiirri birri keetiif jecha sitti dhiyaate maalidha? Baay'ee tokko of qaba jechuudha. Baay'ee tokko of qaba. Kafana inni uffatu taanaan beekta. Sirriidha wanni kun. Kafana taanaan bakka qaama isaa taanaan sirriitti bakka saadaa isa ija eebbaa jechuudha. Mana hawwaa jechuudha. Akka durba biraatiin illee shamara biraatiin illee inni hawwatamu of godha jechuudha. Namni kun sirriitti of qabaa. Bakka birrii ishiitis irraa fuudhee kafana adda addaa bitatee waan adda addaa bitatee bakka hanga bakka waanuma argaa jirtan chaapstikiin sanaafuu maaliin sanaafuu bakka waanuma hin qabne jechuudha. Waanuma hin qabne of tuulee bahaa. Shamara biraatiin akka of jaalatamu godhe jechuudha. Ati immoo madaaluu qabda. Immoo boota bashannanaa bichaa miti bootuma ta'e bakka suuqi isaa deemu karaa bakka waanuma hin taane isaa deemu bakka inni kafanuma kana bakka fata jedhee ba'a jechuudha. Ati immoo irratti shakkitee namni kun jireenya kiyyaanaa ta'a jettee beekuu dandeessa yookiin addaan baafachuu dandeessa. Malee zimmi jettee wajjin agaadhuma ta'uu baay'ee tokko si rakkisa jechuudha. Okay, salgaffaa immoo yoo birri keetiif jecha sitti dhiyaate malee ofitti gaafatamummaa hin qabu jechuudha. Birri isaa waan ta'eef boota akkana deemna bashannana akkanaatti deemna siin jedha. Immoo of fuulduratti abjoota jechuudha. Abjoota makiinaa akkanaa bitannee bakka sitti fakkeessa. Ati akka gammadduuf yeroo saniif makiinaa akkanaa bitannee daa'ima haganaa godhannaa mana akkana keessa jiraanna mana akkana keessa maal jedha jechuudha. Garuu ani hojjedhee hin jedhu ofii kiyyaan hojjedhee birri kiyyaan mana akkanaa bitee hin jedhu. Ishii mana akkanaa bitannee maal akkana keessa jiraanne boota akkanaa mana bashannanaa akkana deemuu qabna akkasitti siin jedha malee ani hojjedhee waan akkanaa godhee mana jedhee birri isaatiin yookiin ofii isaatii karoorfatee ofitti gaafatamummaa qabu jechuudha. Keetiin jechuudha. Keetiin abjoota jechuudha. Ishii sitti fakkeessuudhaaf jecha hanga asii wajjin jiru sitti fakkeessuudhaaf jecha kana siin jedha jechuudha. Kurnaffaa jechuudha. Namni akkana kun maqaa sarrisiitiin himatu maaliidhaaf duraanis maqaa
maqaa warri isaa baaseef yookiin maqaa namni naannoo sanittiin beeku kan mana barumsaa sitti himatu jechuudha. Nama biraattis akkasumas sitti himatu jechuudha. Shamarrataanittis maqaa biraa kanarraa si'oosuu maqaa biraa maaliidhaaf amma fakkeenyaaf tana jaalatee maquma saniin ol dhufe tanas jaalate beekama jechuudha. Kan hundarraa nyaati kana akkana godhee yoo asittis darbu jechuudha. Maqaan isaa sun amma yoon ani godda'amee jiraadha jechuudha. Godanyaan kiyya akkanatti akkana na godhee birii haganarraa nyaatee maqaan isaa yoo siin jedhamu maqaan isaa akkana jettee itti himta jechuudha. Yeroo isaan hiriyoonni keetis yookiin warra olaansaa akkasumas beekuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf jecha sitti himatu maqaa dhugaa jijjiirra sitti akka tasaa ta'e mooyyuu osoo isa wajjin deemtu hiriyoonni keessi arganii mucaan kubee mijaa'ee akka ebiluu isa wajjin jiraam akkana godhee siin jedhanii yoo salphina isaa kana sitti himan yookiin addatti si arganii akkuma tasaa sitti himamta jechuudha. Qorachuu qabda malee zimmi jettee isa wajjin dabarsuu hin qabdu. Haga inni sitti fayyadame si'uutti ati gowwoomuuf hin qabdu jechuudha. Qorachuu qabda. Wanni bakka fira kee keessa tokko na barsiisi jettee akka adda addaan baafattee dhugaatti deemuu qabda malee zimmi jettee bakka waanuma isa jaalatuuf bicha bakka qaamuma isaa argitee wajjin akka barbaadde hin ta'inii siin jedha. Barumsa irraaf qabdee isiniif dhiyaadhe kana fakkaataa isiniin jedha. Yoo isinitti tole like, comment, share, subscribe gochuun irraa fasinaa isiniin jedha. Barumsa kanarratti waan isiniin galee yookiin waan jedhani balleessee yoo jiraate commentii jalatti naaf kaayaa isiniin jedha. Barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha. Nagaan naaf turaa. Ciao ciao.